Ashama kabajamoo jaallatamoo daawwattoota FIB kanneen shirriidhaan yeroo gaarii dabarsaa jirtan ofilaallee rageenyadha kan nuti jirru. Ofilaallee keenyan akkuma baratame gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo qe'ee Oromootti deebinee aadaa fi duudhaa kaleessa jiru hadha irratti maal fakkaata? Hagam yaadannaa hagam quba qabna jennee yeroo itti wal gaggaafanurraa yeroo itti seenaa wal hubachiisnu rageenyadha kan nuti jirru. Egaa gaafilee bashannansiisootaan qabadheetiin hin jira akkasumas barsiisotaan haga xumura sagantaa keenyatti eessayyuu hin deeminaa nu waliin yeroo gaarii dabarsaa waa hubattu hin bashannantu hin kofaltu. Kan isin waliin turu Andaraartuu Nagaashii gama gummaa kaameraatiin Lammii Solomoon na waliin jira. Sponsori keenya yeroo maraa baankii Awaash guddaan galateeffadha. Haga xumuraatti yeroo gaarii nu waliin dabarsaa turtii gaarii. Tole galatoomii maqaan koo Bokoree Caalin jedhama. Maqaan koo Bilisummaa Arbasaan jedhama. Guutaa Toleeraan jedhan. Maqaan koo Darajjii Hordofaan jedhama. Maqaan koo Ganna Hussein jedhama. Galatoomii aadaa fuudhaa fi heerummaa Oromoo keessatti mararteen afoola Oromoo keessaa isa tokkodha. Yeroo fuudhanii amma gaafa malee mararteedhaan yoo isheen shamaraa heerumtuu waan jettee maatii ishee warra ishee hiriyaa ishee garaa raastutu jira. Amma kan ani sii jedhu kana yeroo haala kamiin heerumtu kan marartoo kana jettu ani siifan jedha sana booda naa deebistaa jechuudha. Yaa ayyoolee koo jette yemmuun ani xinnoo siree dhodhooftee ururuu jettaa amma maal goonaan barcuma dhodhooftee qarshii lakkooftee gurguruu jettaa. Yemmuu ana biraa dirribee jettaa dirribni dhufnaan dirribee gattee dirriba koo jettee haala kam keessa taatetti fakkaata haala kamii fuudhaaf heeruma haala kamii keessa taate waan akkasitti si fakkaata? Agas marallee kana badaallee keessa diteeliin beeku garuu kuni naannoo yaa ayyoolee koo yemmuu ani xinnoo siree dhodhooftee ururuu jettaa. Daa'ima shuruurfatti mitiiree? Sadarkaa daa'imaatti kun natti fakkaata. Amma maal goonaan barcuma dhodhooftee qarshii lakkooftee gurguruu jettaa. Kun sadarkaa heerumaatti waan ta'uudhaan natti fakkaata yeroo isheen heeruma haala kamii keessa teesse fakkeenyaaf yeroo gammachuun heerumtu jirti yeroo dirqiin heerumtu jirti yeroo odoo muriishiin ga'iin heerumtu jirti haala fuudhaaf heeruma kam keessa taateeti kan akkasitti sitti fakkaata? Odoo umuriin isheen ga'iin kan ta'u natti fakkaata. Osoo umuriin isheen ga'iin yoo heerumsiisan haala kanaan marartoo kana jetti? Jette. Haala kanaan jetti? Jette. Tole ani amma marartoo wayi tokko si jedha. Shamarri kuni kan akkas jettu yeroo kamii yeroo gammaddee heerumtu moo yeroo muriishi malee heerumtuudha moo osoo hin barbaadin yoo heerumtuudha moo haala kam keessa taate kana jetti sitti fakkaata? Si jedha. Yaa ayyoolee koo yemmuu ani xinnoo siree dhodhooftee ururuu jettaa amma maal goonaan barcuma haxooftee qarshii lakkooftee gurguruu jettaa yemmuu ana biraa dirribee jettaa dirribni dhufnaan dirribee gattee dirriba koo jettee haala kam keessa taateetu kana jette sitti fakkaata? Yeroo jaalattee heerumtu. Jaalattee heerumtu? Jaalattee heerumtuudha? Gammaddee heerumuu keessatti amma maal goonaan barcuma haxooftee qarshii lakkooftee gurguruu jettaa yemmuu ana biraa dirribee jettaa amma dirribni dhufnaan dirribee dhiistee dirriba koo jettee yemmuu ana biraa dirribee koo jettaa amma dirribee dhiistee dirriba koo jettee. Isaaf jettemi? Kanaafuu Jaallattee heerumte? Jaallattee heerumte. Kanaaf jaallattee heerumtee sana keessatti kana jettee jechuudha. Indiraa miree yeroo heeruma waan jedhanii maatii isaanii garaa raasan hiriyoota isaanii boochisan baadiyyaatti nagarre? Argeera. Warra heerumuuf moo ijoollee hiriyoota ishee geggeessuudhaaf? Hiriyoonni ishees waan jedhanii ishee boochisan jiru waan jedhanii maatii ishee garaa raasan jiru abbaa manaa fuudhuu dhufullee waan jedhanii arrabsanii jiru mitirree fuudhaaf heeruma keessatti jechuudha. Amma kan inni siif jedhu kuni haala kam keessa taateeti kan shamarri tokko akkas jechuu dandeessu? Gammaddee heerumteeti moo umurii malee heerumteeti moo qarshiin jijjiiramteeti moo barbaaddee heerumteeti moo si jedha? Ati immoo naa himtaa jechuudha haala kam keessa taate akka isheen jettu. Ani si jedha. Sun akka yaada mataa Ani si himaga. Ani marartoo si jedha. Ati immoo marartoo sana dhaggeeffattee haala kam keessa taate akka isheen jettu tilmaamtaa jechuudha.
Yaa ijoollee koo jette haadha ishiidhaan. Yommuu ani xinnoo siree dhodhooftee ururuu naan jetta. Amma maal goonaan barcuma hacooftee qarshii lakkooftee gurguruu jetta. Yeroo ana biraa dirribee jetta. Amma maaltu dhufnaan dirribee dhiistee dirriba koo jette. Filannoo sana keessa irra deebitaa? Fedhiin heerumuu keessatti moo? Qarshiin jijjiiramuu keessatti moo? Umurii malee heerumuu ishiidha moo? Haala kam keessatti marartoo kan? Jijjiiramuu ishiiti. Qarshiidhaan maaf na jijjiirtan yoo jettu? Akkas yoo jettu. Haala isaan keessa taatee jettu. Jette. Amma marartoo tokko sii jedha. Qalbeeffadhuuti. Mee haala kam keessa taateeti kan shamarri tokko akkas jechuu dandeessu? Yaa ijoollee koo jette haadha ishiidhaan. Yeroo ani xinnoo siree rurrukuttee ushururuu jetta. Amma maal goonaan barcuma hacooftee qarshii lakkooftee gurguruu jetta. Yeroo ana biraa dirribee jetta. Dirribni dhufnaan dirribee dhiistee dirriba koo jette. Miira maaltu dhaga'ama yeroo kana jettu? Haala kam keessa taateeti? Fedhiidhaan heerumuu moo? Fedhii malee heerumuu moo? Umurii malee heerumuu moo? Qarshiin jijjiiramuu moo? Haala kam keessa taateeti? Kun hundiyyuu miira moo gaddaa agarsiisa? Miira gaddaa keessa galteetan ishiin. Gaddaa haala isa kamii keessa? Fedhii ishiitiin alachaadha. Fedhii ishiidhaan ala yeroo qarshiin jijjiiramtu? Qarshiidhaan maaf na jijjiirtaa akkuma yeroo xinnannummaa sanitti maaf nan jaalattu. Maal goonaani? Qarshii waan argitee faatillee seerri sunillee umurii malees haa ta'u fedhii ishii malees haa ta'u qarshii sana arginaan haati ishii gara qarshii jijjiirtee jechaadha karaa biraa. Kanaafuu fedhii malee qarshiin maaf na jijjiirta. Jijjiirtee jechaa jirtu. Shamarran haalota garaagaraadhaan yeroo heeruma isaanii marartee garaagaraa waliin jechuudhaan maatii isaanii garaa raasuu walii wal boosisu. Marartee kana kan jettu shamarri tokko haala kam keessa taateeti? Heeruma barbaadde moo heeruma hin barbaanne moo? Umurii kiyyatu hin geenye jechaa jirti moo? Barnootaan fedha jechaa jirti moo? Maaf qarshii na jijjiirtu jechaa jirti? Siif jedha. Yaa ijoollee koo jetti haadha isheedhaan. Yeroo ani xinnoo siree rurrukuttee ushururuu jetta. Amma maal goonaan barcuma hacooftee qarshii lakkooftee gurguruu jetta. Yeroo ana biraa dirribee jetta. Dirribni dhufnaan dirribee dhiistee dirriba koo jette. Dirriba jechuun kan yeroo uwwisaan jechuudha. Dura dirribee naan jetta. Amma maaltu dhufnaan dirribee dhiistee dirriba koo jette jechaa jirti. Haala kam keessa taatetu? Ana akka fakkaatutti intalli kun heeruma hin barbaanne. Heeruma? Maaliif haadha ishee komachaa jirti? Haadha komataa jirti. Haadha ishee baay'ee komachaa jirti itti dhagahameera. Dhagahamaa jirti. Kanaafiyyuu? Heeruma feene? Hin feene isheen amma hin feene. Haala heeruma fedhuu dhiisuu keessa taatee maaf na gurgurta jechaa jirti? Maal na gurgurtaa maaf qarshii na jijjiirtaa? Kaleessa dirribee naan jettaa irrammoo dirriba koo jettaa. Dirriba koo jettaa. Uwwisa naa wayyaa. Isa laaltee na dhiiste na irraanfatte. Jechuu isheetti amma. Jechuu jirti. Gootota Oromoo keessaa gootni Oromoo ammaan sitti argisiisu eenyudha? Kuni I think naannoo Harargeetti. Harargeetti eenyu? Baarootumsaa. Gooticha Oromoo Baarootumsaa. Baarootumsaa seenaa maaliidhaan beekama? Baarootumsaa seenaan beekamu keessa yaa'u qabsoo Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Eenyu kan beeku? Nu Oromoo miti warri kaan illee kan beekan jechaadha. Naannoo barnootaa irratti wanti dogoggoruu baadhee naannoo barnootaa irratti qabsoo addaa kan geessisaa ture keessaa tokkodha. Kan namni barannee mirga isaa falmachuu hin danda'u kan jedhe isa? Isa. Barnoota irratti yoo jettu akka Oromoon baratuufidha. Akka Oromoon baratu? Aarsaa kan taasise gooticha Oromoo Baarootumsaa Harargeetti dhalate. Bal'inaan garuu naannoo barnootaa irratti kan qabsoon isaa gara barnootaadhaan kan jiru. Inni Jeneraal Taaddasaa Birruudha. Kanaati amma jettee gara barnootaa yoo jettu. Isa irratti xinnoo wal jalaa dha'uu barbaade garuu barnootaa fi Oromoodhaaf iddoo guddaa kan kenne qabsoodhaani Jeneraal Taaddasaa Birruudha.
Taaddasaa Birruu inni ammaa garuu baarootumsaadha Harargeetti nama dhalateedha gooticha Oromoo baarootumsaati. Yaa. Gaafii koo lammataaf gootota Oromoo keessaa gootni Oromoo ani amma sitti argisiisu kun eenyudha? Elemoo Qixxeessaa. Elemoo Qixxeessaa. Elemoo Qixxeessaa. Alamuu Qixxeessaa moo Elemoo Qixxeessaa. Elemoo Qixxeessaa. Gooticha Oromoo Elemoo Qixxeessaa kan jedhamu ni jira? Alamuudha moo Elemuudha yoon Elemoon jira? Ilaagaa. Elemoo hojjette qofaatti baasi. Alamuu Qixxeessaa ni jira. Elemoo Qixxeessaa immoo hin dhageenye tariitii seenaa keessa jiraachuu danda'a of kalcha. Elemoo jedhamu beeku garuu goota Oromoo keessaa maqaa abbaa isaa yoo hin dagadelle Elemoo jira. Kanaafuu? Elemoo Qixxeessaa. Jedhi naa qabee. Gootichi Oromoo amma suuraa irratti argaatiin jirtan kuni Elemoo Qixxeessaati jechuudha. Seenaa Elemoo Qixxeessaati jette ganagaa ani gaa Elemoo Qixxeessaan beeku. Seenaa Oromoo Elemoo Qixxeessaa jette kun mee seenaa isaa irraa waan naaf himi. Yaa gootonni Oromoo baay'een isaanii maaliin beekama Elemoo Qixxeessaa? Goota. Gootota Oromoo hidhee si gaafadhee jira. Gootummaa akkamiidhaan beekama? Waraana maalirratti beekama? Waraana Itoophiyaa keessatti yeroo jalqaba isa jalqabaati. Waraana Itoophiyaa keessatti isa jalqabaaf isa jalqabaadha. Maali deemina akka kana? Anaanaaf hin galle daawwattoota keenya isiniif hin beeku. Waraana Itoophiyaa keessatti isa jalqabaaf isa jalqabaadha jette. Kanaaf waraana Itoophiyaa keessatti isa jalqabaaf isa jalqabaadha jechuudha. Maan waa'ee Elemoo Qixxeessaa na himta? Wanti himu baay'eedha waa'ee gootota Oromoo garuu ani hammamni. Waa'ee Elemoo Qixxeessaa. Ani amma suuraa seenaa isaa baay'een yoon beeku baadhe suuraa isaa. Eessatti dhalate? Ani Shawaartan dhaladhe. Elemoo Qixxeessaa Harargee. Harargeetti dhalate? Elemoo Qixxeessaa dhalootaan Harargee kan inni ittiin beekamu lola Itoophiyaa isa jalqabaaf isa jalqabaadha. Elemoo Qixxeessaa ani quban qabu inni na himee jira. Seenaa isaa gabal'inaan isumarraan gaafadha. Gootota Oromoo keessaa gootni Oromoo nama suuraa asitti argisiisu eenyudha? Artist Ali Birraa. Artist Ali Birraa. Ilaalte? Yeroo daa'imummaa sanatti fakkaata. Artist? Ali Birraa. Artist Dooktara kabajaa Artist Ali Birraa. Artist Ali Birraa dhaaf seenaa kamiidhaan isaan kaastaa? Hawwii isaaniif qabdu, jaalala isaaniif qabdu ibsuu ni dandeessa. Artist Ali Birraa ani kanan itti yaadadhu beeki namni sun nama jabaadha. Ammoo sirboonni inni sirbaa turellee sirboota hiika qaban akkasumallee quuqqaa uummata kanaa kan ittiin ibsaa turan keessumaa sirboonni inni barnoota irratti kaase abbaa kanumaan jalqabna faanuma keenyaan isa dhanan yaadadha. Jaalala kabaja isaaniif qabdu amma haalli fayyaa isaanii dhukkubsatanidha kan isaan jiranii. Hawwii isaaniif qabdu kabajaaf jaalala isaaniif qabdu ibsuu ni dandeessa. Ni danda'a akkam haalaan ni danda'a. Kanaaf namni sun nama jabaa ta'uu isaatti beeka. Amma immoo Rabbi qabbana isaa buusu dhukkubsatee nagahee kanuma jedha waa'ee Doktor Kabaja Ali Birraa. Nuu fayyaa. Rabbi qabbana isaa buusuun jedha. Gootota Oromoo keessaa gootota Oromoo barri seenaan hin jijjiirre jajjaboof cimoota Oromoon qabdu. Seenaa isaaniis yaadannu keessaa gootni Oromoo kun isa tokkodha. Eenyudha? Doktor Ali Birraa. Doktora Kabaja? Ali Birraa. Ali Birraadha. Doktora Kabaja artist Ali Birraadha jettee. Haala isaanii amma haala dhukkubsatanidha kan isaan jiranii jaalala isaaniif qabdu hawwii isaaniif qabdu ibsuu dandeessa. Mee ati Ali Birraa jecha tokkoon ibsi yoo siin jedhan siif nama akkamiiti? Ali Birraa artistoota Oromoon qabdu keessaa isa hangafaa fi isa fakkeenyummaa gaarii ta'e
fakkeenyummaa isaa irraa kan ka'e artistii akka Haacaaluu Hundeessaa faana isaa karaa buusee nama fakkeenya aga ammaatti artistoota amma jiraniif fakkeenya duraa ta'ee mul'atudha jechaadha. Kanaaf isa yeroon ibsu artistii Nuwoo Goobanaa fi Alii Birraa yeroon yaadadhu baay'een himmaantu kan qabashu isuma dhugaati. Hayyee jaalala isaaniif qabdu, hawwii isaaniif qabdu, kabaja isaaniif qabdu ibsuu ni dandeessi. Kanaaf yeroo ammaa kanallee waan haala dhukkuba keessatti argamu jedhamee miidiyaadhaan dhaga'an ture. Kanaaf waaqni iddoo duraa sanitti sanaa deebisuu miira fayyaa isaaniitti waan gurra gaarii nu dhageessuun jedha. Nu fayyaa, nu bulaa. Waaqni umurii isaanii ammallee umurii dheeraa nu haa jiraachisu waan gaarii nu dhageessuun jedha. Mee sirbaa Dooktara Kabaja Artistii Alii Birraa keessaa kan yeroo mara tasdafee sammuu si dhufu. Ammallee sirboota isaanii keessaa waan durii baay'ee yaadadha. Isa durii sanillee an nagachiisa dhufe immoo isa yeroo dhiyootti an baasan isa ushuruu yaa burtukaane yoo damma waa laalaa beensi fudheen galaa. Gootota Oromoo seenaan bara baraan yaadatu keessaa gootni Oromoo amma sitti agarsiisu kun isa tokkodha. Eenyudha? Ahmad Taqii. Goota Ahmad Taqii. Goota Oromoo Ahmad Taqii. Ahmad Taqii. Mee al tokko laalu. Nan beeka garuu na irraanfadhe. Maa jennu ree amma. Mee Dooktar Artist Alii Birraa yeroo dargaggummaa isaa. Kamiin murteessitari Ahmad Taqii Artist Alii Birraa yeroo dargaggummaa isaatti. Kanaafuu Dooktara Kabaja Artist Alii Birraa murteessite. Hayyee Dooktara Kabaja Artist Alii Birraa haala kamiin ati jecha tokkoon ibsi yoo siin jedhe akkamiin ibsiti? Saba Oromoo bal'aa. Artist Alii Birraa jechuun saba kana nama bakka bu'u jechuudha. Saba Oromoo bal'aa kana uummata guddaa kana nama bakka bu'u. Nama ibsu jechuudha. Innumti mataan isaan uummata Oromoo bal'aa kanaa jedhee tanan ibsuu danda'a. Itti xinnaata malee ittiin baay'ata. Dhugaadha. Mee sirboota Dooktara Kabaja Artist Alii Birraa keessa dafee kan sammuu si dhufu yeroo mara kami? Dafee kan sammuutti na dhufu karaa manni abbaa gadaa eessa dhaqiin galmeessaa jajjabeessa taa'ee seenaa saba barreessa. Seenaa saba barreessa. Ollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu. Ollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu. Beekaatirra gamdee maree seenaan hiyyeessaan qabu. Jedhe Dooktar Kabaja Artist Alii Birraa. Tole kabajaaf jaalala isaaniif qabdu akkasumas ammoo hawwii isaaniif qabdu amma dhukkubsataniidha kan isaan jiranii haalli fayyaa isaanii mana yaalatti yaalamaadha kan isaan jiranii kabajaaf jaalala isaaniif qabdu. Dhugaa Rabbii ani yeroo isaan yeroo darbe dhukkubsatan baay'ee cinqamee ture ni hordofna waan jiru amma garuu wal'aansanillee fooyyarra jira. Amma deebi'anii dhukkubsataniidha kan isaan jiran mana yaalaa ciisaadha kan isaan jiran. Tokkoffaa waa'inni Rabbii isaanii fayyaa isaanii nuuf haa fayyisu isaan jechuun nama biiftuudha uummata Oromootiif isaan biiftuudha qabsoo Oromoo irraa as ga'e kana isaan nama wixinee jalqaba onnoo jedheedha karaa nuuf qabsiisedha qabsaadha. Kanaaf jaalalaaf kabaja guddaa isaanii. Guddaa mana hin jedhamne jechaan ibsu. Rabbi nuuf haa fayyisu. Rabbi nuuf haa fayyisu. Daawwattoota keenya afilaalee keenyaan bashannanaa bohaaraa kanneen jirtan ammallee itti fufneedha kan nuti jirru gaafilee ammas kan nama bashannansiisan jiru kan waan nama hubachiisan illee ni jiru akkasumas kan isin kokolfisiisan daran kan nama kolfitan caalaa bashannanuudhaa fi gaafilee hedduutu dudduubarra jira akka xumura sagantaa keenyaatti bashannanuuf bohaaruuf filannoon keessan FIB ofilaalee haa ta'u eessayyuu deebinaa nu faana tura turtii gaarii. Bali,
kana ni yaadatta? Nan yaadadha garuulleeti. Ni yaadatta? Agas maraanii. Ayyee Oromoon fardaan dabaalee sabni koo fardaan dabaalee jetti. Oromoon fardaan dabaalee jechuun maal jechuudha? Oromoon fardaan dabaale jechuun Oromoo fi farda badaa addan baastu maaliifi fardi mee uummata Oromoo biratti gahee akkamidha kan qabu kabaja akkamidha kan qabu? Oromoon farda ittiin waraanallee waraanaa ture ittiin illee geejjibaa wanta adda addaa ittiin illee geejjibachaa jira naannoo ispeeshaalii naannoo giddu galeessa shawaa kana keessatti jechaadha. Oromoo fi fardi baay'ee. Kanaafuu fardaan dabaale jechuun maal jechuudha? Fardaan hojjeta yookaan immoo fardaan qabsoo geggeessa ka jedhutti illee ni dhufa jechuudha. Oromoo fardaan dabaale jechuun fardaan qabsaa'ee fardaan bakka garaasaa ga'e jechuudha. Dabaale jechuun Oromoo fardaan dabaale jechuudha. Dabaale jechuun gara sanatti siqaya. Akkasuma jettee Oromoo fardaan dabaale. Oromoo fardaan dabaale. Oromoo fardaan dabaale. Oromoo fardaan dabaale. Beetu wallee kan? Beeku ani gara weelluu kana baay'ee miti. Tole. Ani kan hin barbaade akka weellistu son taane Oromoon fardaan dabaalee jetti. Oromoon fardaan dabaalee yoo jettu maal jechuudha? Oromoon fardaan dabaalee yeroo jettu jechuun Oromoon fardaan dabaale. Jechuun Oromoon baay'ee bal'aadha. Akkasuma immoo fardaan beekama. Fardaan dabaale jechuun maal jechuudha? Oromoon fardaan dabaale. Fardaan badhaadhe jechuudha. Oromoon fardaan dabaale yoo jettu maal jechuu isheeti? Egaa walitti dhufeenya fardaa fi Oromoo ibsuu fa'aa barbaadde natti fakkaate achi keessatti waa'ee salaalee kana faallee ni dhoofti. Iddoowwan Oromoo keessumaa hidhata gugsii fardaa kana fa'aa warra qaban. Fardaan dabaale jechuun lola geggeessaa turan keessatti. Fardaan loleedha moo? Fardaan maal godheedha? Fardaan dabaale yoo jettu. Lola keessatti farda fayyadamee lola ture sana keessatti hirmaannaan fardaallee akka jiru uummanni kun farda fayyadamee dur yeroo meeshaan duubatti hafaa suni lola akka turan. Fardaan dabaale jechuun fardaan lole jechuu shiidhaan gabaabumatti. Akkas natti fakkaata. Maqaa fardaa beektu? Farda sun beeki naannootti garaagarummaa qaba. Maqaa fardaa. Raafaa jedhuuni, abbaa magaalfaa jedhuuni, bulloofaa jedhuuni. Walitti dhufeenyi fardii fi uummanni Oromoo waliin qabu maaliin? Uummata Oromoo farda adda baasuu hin dandeenyu. Tokko haaluma teessuma lafaatinuu naannoon uummanni kun irra jiraatu horsiisa fardaatiin mijataadha. Kanarraa kan ka'e uummanni kun jaalala farda isaatiif qabu irraa kan ka'e farda sana ni horsiisa akkasumallee tajaajila adda addaatiif ni oolfata. Ni fayyadama. Oromoo fardaan dabaale. Oromoo fardaan dabaale. Oromoo fardaan dabaale. Oromoo fardaan dabaale. Oromoon fardaan dabaale yoo jettu maal jechuu isheeti? Oromoon fardaan dabaale yoggaa jettu tokko jechi kun jecha gara Harargeetilleedha. Haa ta'u malee fardaan garmaames garmaame an jedhus of keessa qabaachuu danda'a. Kallattumaan illee unii kubaadhe Oromoon fardaan illee bareedallee an jedhu sun illee fardaan bareeda an jedhu sun of keessa qaban natti fakkaata. Mee maqaa fardeenii maal beektu? Tokko maqaa fardeenii daamaa an jedhu jira. Odolcha an jedhu jira. Lammaffaa sadaffaa. Oromoon farda waliin hidhata akkamii qaba? Oromoo fi farda jechuun warra waan addaan hin cinnedha. Maaliif fardillee nama gatee alan bulu jedhu abbaa isaa gatee alan bulu yoo dhukkubsates yoollee rakkates yoo cabes fardi isaa sun baateet
manaan ga'uu danda'a, iddoon rakkatan illee ga'uu danda'a. Yeroo geejjibni hin jirre san keessatti lafa dheerallee isaan deemaa turanii akka geejjibaatti yeroo sun isaan wal gaafachaa turanii yeroo geejjibni akka gahaatti hin jirre. Kanaaf Oromoo fi farda jechuun akka kiyyaatti akkuma uumama isaatti waan waliin uumaman natti fakkaata. Maaliidhaaf Oromoo farda jechuun yeroo baay'ee waan addaan citiinsa hin qabne waan walitti hidhaman qaban. Oromoo fardaan dabaale yoo jettu maal jechuu ishee? Oromoon fardaan dabaale jechuun meeshaan waraanaa Oromoon duraan itti fayyadamu waan akka fardaa, wanta yoo eeboo, gaachana kana fardaan dabaalu jechuun fardaan kaachuu jechuudha. Fardaan dachaa ta'anii gara lolattis ta'ee gara kamittuu yoo ta'u Oromoon farda isaa kaafatee fardoonni kun maqaa garaagaraa qaba. Mee maqaa fardeenii natti? Maqaan fardeenii fakkeenyaaf bulloon jira, shaanqoon jira, daaleen jira. Kana jira gaa. Oromoo fi fardi hidhata akkamidha kan isaan? Oromoo fi fardi maaliif maal haa jedhu waan baay'ee addaan hin fagaanne ta'u. Addaan baa'uu hin dandeenye. Waan addaan baa'uun farda gaafa argu Oromummaan sitti dhufa. Oromoo farda waan baay'ee gargar maaliif tokkoffaa Oromoon wanni farda wanni baay'ee wal qabsiisu aadaa isaa keessatti, aadaa fuudhaa fi heerumaa keessatti, aadaa lolaa garaagaraa keessatti, imala keessatti jiruuf jireenya isaa kamuu keessatti fardi baay'ee waan baay'ee qabatee yeroo lola aadaa fakkeenyaaf Oromoon asii lafa walakkaa handhuura Finfinnee magaalaa guddoo teenyarraa ka'ee amma Adawaatti kan deemee ittiin lole meeshaan fardeeniini. Fardeen Oromoo akkuma Hacaaluu Hundeessaa qabaje. Eenyu miti farda keenya ni beeku bareechanii. Isa wanni biyya kana dhiphisu gaafa waa'ee keenya yaadan. Gaafii koo xumuraadhaan Sookoof Sorgoon si gaafadha. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti yommuu namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo hundaa gurraacha uffatti. Ofii yeroo hundaa gurraacha uffatti jechuudha. Himadachaadha. Himadachaadha. Sorgoon saa'u. Ofii yeroo hundaa gurraacha uffatti jechuun jechi sorgoosaa yookaan immoo jechi bakkeetti ifu isheen yeroo hundaa wayyaa gurraacha uffatti. Diimaaf adii ishee yoom jaallatti yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo hundaa gurraacha uffatti. Ilaaltee tuffatti ka jedhudha. Sookoon moo sorgoon? Jecha lama yaada lama of keessaa kan qabutu kan dhokatuu fi kan bakkeetti mul'atu jecha. Tole inni ifa jiru isa kam? Inni ifa jiru meerna deebii. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo hundaa gurraacha uffatti. Ilaaltee uffatti jechuun ilaaltee tuffatti. Tokko tuffiillee sorgoonsaa yookaan sorgoonsaa jechuun jechi dhokataansaa. Sorgoon dhokataadha. Jecha bakkeetti fuudha. Bakkee jiru. Inni maalidha? Inni maali? Ilaaltee tuffatti jechuun ilaaltee tuffattiidha. Sookoon saa'u. Sookoon saa immoo in tuffatti. In tuffatti. Lachuun tuffatti ta'a. In uffattii fi in tuffattiidha. Akkasittan fudhadha gaari. Xumura irratti Sookoof Sorgoo tokko si gaafadha. Hima dachaasaa Sorgoof Sookoo isaa naa baaftaa jechuudha. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo hundaa gurraacha uffatti. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo hundaa gurraacha uffatti. Hima dachaa Sorgoo fi Sookoo isa. Ofii yeroo hundaa gurraacha uffatti. Hima dachaa. Hima dachaa. Sorgoo. Wanti mul'ataan yookiin sorgoon isaa uffata gurraacha uffatti yaada jedhu. Uffata gurraacha uffatti. Sookoon saa'u. Ni gadditi. Gadditi. Akkasumatti fakkaata. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo mara gurraacha uffatti. Wayyaa diimaaf adii. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo mara gurraacha uffatti. Ofii yeroo mara gurraacha uffatti jedhu suni dachaa isaati. Sorgoon isaa. Sorgoon isaa yookiin dubbiin ifaasaa
ofii yeroo mara Wayyaa diimaaf adii ishee yoom uffatti? Ishee yoom jaallatti? Yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo maraa gurraacha uffatti. okay ofii yeroo mara gurraacha uffatti inni Soorgodha. sorgoon isaa uffata gurraacha yeroo baay'ee uffattee Uffatti. Sookoon isaa dhokataa. Sookaa dubbiin dhokataa isaa immoo wanticha osoo dubbifadhee jedha. Yaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti? Yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo maraa gurraacha uffatti. Ofii yeroo mara gurraacha uffattee jedhu akkuma dura jenne dubbii ifaadhaa sookoo isaa immoo dubbiin dhokataa isaa irraanfadheera jechaadha bakka an darbe irraanfadheera. Hayyee gaafii kiyya xumuraadhaan sookoof sorgoo fi himadachaa naa baastaa. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti? Yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo mara gurraacha uffatti. Himadachaa sookoo fi sorgoo isaa. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti? Yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo mara gurraacha uffatti. Ofii yeroo mara kan jedhu jecha dachaati. Sorgoon isaa. Sorgooni yeroo hunda jechuudha. Yeroo hunda. Sookoon isaa. Sookoon jecha dhoksaa jechuudha. Jechi dhoksaa maru naannessu jechuudha. Maru naannessu. Akkas dachaasu. Maali walii dhufe jecha kana keessa? Ofii yeroo. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom garuu Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti? Yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo mara gurraacha uffatti. Inni ofii isheeti yeroo hunda wayyaa gurraacha uffatti. Wayyaa gurraacha uffatti. Sookoon isaa. Sookoon isaa. Dhokataan hima kanaa maali dhokataan isaa? Dheerate xinnoo wannichi irra jira wannichi dubbiin icciitii jechuudha. Ayyee fitiga. Meeqoo jecha jalqabaarra. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti? Yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti. Ofii yeroo maraa gurraacha uffatti. Ofii yeroo maraa kan jedhu sani. Sookoon isaa. Sookoon. Dhokataan isaa. Galatoomi guyyaa gaarii siif haa ta'u. Fayyaa taasisu. Galatoomi guyyaa gaarii siif haa ta'u. Baay'ee galatooma. Tole ulfaadhu guyyaa gaarii siif haa ta'u galatoomi. haa ta'u isiniif illee haa ta'u. Galatoomi guyyaa gaarii. Galatooma nagaataa ulfaadhaa jabaa. Guyyaa gaarii siif haa ta'u galatoomi. Ishee daraartu galatoomi baay'ee galatooma wal agarreef. Daawwattoota FIB kanneen of ilaalee keenyaan bohaarraa bashannanaa turtii gaarii waliin dabarsaa kanneen turtaniif egaa yeroon goolabamee yeroo itti deebisnu rageenyedha kan nuti jirru. Egaa gaafii kiyyaa jalqabaadhaan egaa shamarran tokko yeroo heerumtu haala ittiin marartoo ishee ibsattu yeedaloo isheen fayyadamtee walaloo isheen fayyadamtee miira isheetti dhagahamaa jiru heeruma ni feeti moo akka hin feene yookiin ammoo umurii koo malee maaf na heerumsistanii ta'uu mala maaf qarshii na jijjiirtanii ta'uu mala haala ishee waan isheetti dhagahame afaan hin baastee akkas jettee dubbatu caalaa marartoodhaan yeroo itti maatii ishee garaa nyaattu hiriyoota ishee firoottan isheetti garaa nyaachuudhaaf marartoo garaagaraadhaan egaa haala keessa jirtu hin ibsatti. Egaa kana qofa miti hiriyoonni intalaa illee maaliif hiriyaa keenya nu jalaa heerumsiistanii jechuudhaan yeroo kaan isheetti himattu isaanitti himattu sana yeedaloodhaan gochuudhaan yeroo itti maatiidhaan maaf heerumsiistan jedhanii maatii qeeqan hin jiru. Abbaa irraa fuudhuu dhufuullee akka ishee hin madaallee isheef akka kun hin mallee jechoota garaagaraadhaan yeedaloo walaloo garaagaraa fayyadamuudhaan yeroo itti qeeqan. Egaa afoolee Oromoo keessatti sirna fuudhaaf heerumaa keessatti waan baay'ee jaallatamaa fi waan baramedha. Amma gara magaalaa irratti waluma fudhatanii sokkuu haa ta'u iyyuu malee jechuudha. Kan hawwiidhaan eegamuu fi kan baay'ee jaallatamuudha jechuudha.
Egaa sirna fuudhaaf heerummaa Oromoo keessatti aadaa Oromoo keessatti shamarri tokko yoo maal ta'u haala akkamii keessa taatedha kan isheen marartoo kana jechuu jedhee gaafadheedha kan inni ture. Maal jechuun gaafadhe yaa ijoollee koo jette haadha isheedhaani yommuu ani xinnoo siree rukuttee ururuu naan jettaa amma maal goonaan barcuma haxooftee qarshii lakkooftee gurguruu jettaa yommuu ana biraa dirribee jettaa. Dirribni dhufnaan dirribee dhiistee dirriba koo jettee jechuudhaan yeroo kamii kan isheen yeedaloo kana jechuudhaan walaloo kana jechuudhaan kan isheen maatii isheetti ergaa kana dabarfattu. Ergaa kana keessaa fedhiidhaan heerumuu isheedhamu qarshiin jijjiiramuu isheedhamu maaltu isheetti dhagahameedha kan isheen marartoo kana jette jedhee gaafadheeti nan ture. Egaa yaa ijoollee koo yeroo ani xinnoo siree rukuttee ururuu naan jettaa na sossobattaa na raffifattaa na kunuunfattaa. Amma maaltu taanaanii barcuma haxooftee qarshii lakkooftee gurguruu jettaa maaliif na gurgurattaa ani suma bira naaf wayyaa dur dirribee naan jettaa amma ammoo amma maaltu taanaan dirribee dhiistee dirriba koo jettee egaa yeroo sirna fuudhaaf heerumaa keessatti dirriba uwwisuutu jira uwwisni sun egaa dirriba jedhama. Maqaa koo dhiistee ana caalaa dirribni siif caalee dirribee dhiistee dirriba koo naaf wayya jettee barcuma haxooftee qarshii lakkooftee jechuudhaan kan isheen maatii isheetti qeeqa kana himattu jechuudha waan garaa ishee keessa jiru kan isheen himattu haala kam keessa jirti intalli kuni jedhee gaafadheedha kan inni ture heeruma feetee moo hin feene maaf qarshii na jijjiirtudha moo maali jedhee gaafadheetiin inni ture akka isin argaa turtan egaa hedduun isaanii tilmaama mataa isaanii naa kaa'anii yaalanii kan isaan jiranii egaa isheen maaf qarshiidhaan na jijjiirtu maaf horiidhaan na jijjiirtu ani heeruma hin feene maaf horiidhaan maafan jijjiirama akkuma yeroo daa'imummaa koo sana maaf nan kunuunfattu maaltu argamnaan na dhiistee ana dirribee kee dhiistee dirriba koo naaf wayya jettee jechuudhaan yeroo isheen marartuu kana ibsattu jechuudha. Horiin jijjiiramuu ishee qarshiin jijjiiramuu isheedha kan inni argisiisu jechuudha. Gaaffii kiyyaa lammataadhaan suuraa gooticha Oromoo tokko agarsiisee eenyudha jedhee gaafadheedha kan inni ture. Egaa gooticha Oromoo Dooktara kabajaa artiist Alii Birraa suuraa isaa gaafadheedha kan inni ture suuraa yeroo ijoollummaa isaa jechuudha. Suuraa kana egaa sooshaal miidiyaa irra baay'ee deema miidiyaa hawaasaa irratti feesbuuk irratti wantoota garaagaraa irratti egaa suuraan kun yoo arginu Alii Birraa ta'uusaa qubanii qabna jechuudha. Haasa'u garuu namoonni akkasuma argaa turtanii isa ta'uusaa namni hin barre namoonni lama sadii jiru nama biraadha kan isaan naan jechaa turan baaroo tumsaadha naan jechaas kan turan ni jiru. Egaa Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa amma haala fayyaa isaanii dhukkubsanii kan isaan jiranii haala kana keessatti ammoo manni Oromoo isaaniif maal hawwaa haalli fayyaa isaanii yoo maalirra jira kan jedhurraan kaanee hawwiif jalala kabaja guddaa isaaniif qabnu akka ibsu irraa ka'uudhaan egaa suuraa isaanii kana gaafadheetiin ture namoonni egaa muraasni naan deebisnee muraasni naa deebisanidha kan isaan jiranii suuraa kanallee egaa namoonni hedduun qubanii qabaatu namni dhabullee ni jira jedhee iyyaanni ture yeroon suuraa kana fuudheetiin bahu jechuudha. Egaa haa ta'uutii Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa dhukkubsanii kan isaan jiranii rabbiin nuuf haa fayyisuu jenna. Egaa Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa ija Oromoo qaroo Oromoo waan ittiin jecha isaan ittiin ibsan gaafadheen ture garuu dhugumaattu isaan qofa miti anaan iyyuu ibsi yoo naan jettan Dooktara kabajaa artiist Alii Birraa ibsuudhaaf jechi na hanqata jechuudha. Isaan dhugumaatti iyyuu uummata Oromoo hunda nama bakka bu'uu danda'an uummata Oromoo isa jajjabaa goota Oromoo hunda bakka bu'uu nama danda'anidha jechuudha Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa haalli fayyaa isaanii amma irra jiru egaa dhukkubsatanii mana yaalaatti yaalamaadha kan isaan jiranii yeroo darbellee haala garaagaraadhaan akka isaan boqotanitti haasa'amaadha kan ture garuu uummanni Oromoo kana osoo hin taane jabaa keenyaa fi nama guddaa keenya kanaa fi akka inni nuuf fayyu akka inni nu bulu hawwuu qabna malee olola sobaatiin lubbuun darbuu isaanii dubbachuun kun uummata Oromoo irraa waan eegamu natti hin fakkaatu. Haa ta'uutii Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa umurii 14tti nama wallee eegalanidha. Wallee 260 ol nama hojjetanidha. Afaanota 7 oliin weellisuu nama danda'anidha. Egaa rabbi fayyaa isaanii guutuutti nuuf haa deebisu jenna. Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa egaa walleewwan isaanii hedduu jaallataman jaalala faarsanii yaadaaf yaaddoo qaban ibsatanii biyya isaanii leellisanii egaa kan isaan hafe hin jiru. nama hedduu sirba isaaniidhaan wallee isaaniidhaan kan wal jaallate kan wal fuudhe kan yaadaaf yaaddoo hedduu walirraa qabu hedduudha jechuudha wallee isaanii kanaan biyya isaanii yoo faarsan anis biyyan qaba biyya caaltu biyya koo Oromiyaa
kanumaan badhaatu. Biyya gootawwanii biyya hayyootaa jechuudhaan egaa Oromiyaa leellisanii kan isaan jiranii egaa yoo akka uummanni Oromoo baratu fedhan abaa jenneet kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyan katabnee dubbisna jechuudhaan kan isaan yeroo uummanni Oromoo barnoota barachuu akka qabullee kan isaan kakaasaatiin jiranii sirna gadaa keessattis karaa mana abbaa gadaa eessa Akengal masaja jawesa ta ensena sababaresa kana qofa miti ispoortii raafillee sorbani kan isaan jira ispoortiin jaalala ispoortiin jabeenya egaa wallee artist Ali Birraayoon kaase guyyaan nan gahu yeroo nan gahu walleewwan ummata Oromoo keessatti laphee ummata Oromoo keessa jiran hedduu kan barri hin jijjiirre kan ummata Oromoof yeroo afaan Oromoodhaan weellisoo miti dubbachuun akka yakka guddaatti ilaalame keessatti aarsaa guddaa namoota kafalan keessa Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa isaan hangafaa fi isa tokkodha. Rabbi umurii kennuuf haa dheeressu fayyii ammallee bakka duraatti nuuf deebitee fayyitee ammallee gorsaa fi seenaa hedduu sirraa dhagahuun feenaa deeroo nuuf fayyii siin jenna. Kanumaaf hawwiidhuma manni Oromoo Dr. Kabajaa Artist Ali Birraaf qaburraa akka ibsatuuf jennee gaafii kana fudhannee bareedha kan nuti jirru. Gaafii kiyyaa sadaffaadhaan wallee artistii jaallatamtu kabajamtu Haloo Daawwee gaafadheetiin ture egaa wallee ishee keessaa har'a fardaarra bu'eetiin jira Oromoo fardaan dabaalee saba koo fardaan dabaalee jetti. Oromoon fardaan dabaalee jetti maal jechuu isheeti Oromoo fardaan dabaalee jedhamu maal jechuudha hidhanni uummanni Oromoo farda waliin qabu kabajni uummanni Oromoo fardaaf qabu maal fakkaata jedhee gaafadheedha kan inni ture egaa Oromoon fardaan dabaalee jechuu malee jechuudha yeroo jedhee gaafadhutti akka hiikaa mataa isaaniitti naaf deebisanidha kan isaan jiran egaa waan miidhagsuu waa bareechuuf waa miidhagsuuf egaa dabaala garaagaraatu fayyadama kana keessatti egaa Oromoonis farda isaadhaan miidhaga farda isaan dabaalameedha kan inni miidhagu jechuudha kanaafuu dabaaluu jechuun miidhagsuu kabajatti laachuu ulfina kennuufi jechuudha kanaaf Oromoonis farda isaadhaan dabaalamee waa bareechee waa miidhagsee waaf kabaja guddaa laate jechuudha kanaaf Oromoon egaa hidhanni Oromoon farda waliin qabu guddaadha Oromoon cidha isaarratti fardaan dabaaleedha kan inni cidhatti bakka cidhaatti kan inni argamu bakka gadda garaagaraa irrattis ammoo Oromoon farda isaa fudhateedha kan inni deemu qeesaa yoo diinni qeetti isa dhufe yoo diinni qeesaa jala tuquuf dhufe illee Oromoon farda isaadhaan egaa kan inni diina ofirraa ari'u egaa maal jedhe artist Hacaaluu Hundeessaa Rabbi lubbuu isaa nuuf haa qananiisuuti nu miti farda keenya ni beeku bareechanii gaafa garreen Adowaa gaafa maqaleessanii jedhuun egaa gootota qofa miti fardi uummanni Oromoo qabullee fardeen Oromooillee gootummaa isaan qaban waraana Adowaa irratti gootota Oromoon alattillee fardeen Oromoo gahee akkamii akka isaan bahatan kan inni ibsaatiin ture jechuudha. Egaa uummanni Oromoo yeroo diinni qeecha dhufetti yeroo diinni biyyatti isa dhufe irratti egaa meeshaa ammayyaa kamiinuyyuu fayyadamne farda isaa dabaalee farda isaa sossooree abbaan Shaanqoo abbaan Magaal abbaan Booraa farda isaadhaan deemee kan diina isaa ofirraa ari'ee diina isaa ofirraa salphisee kan dhufe jechuudha. Oromoon egaa farda isaaf kabaja guddaa qaba. Daa'ima isaa caalaatti illee farda isaa jaallata uummanni Oromoo jedha seenaa keessatti jechuudha. Farda isaa ni soora egaa farda isaaf kabajaaf jaalala guddaadha kan inni qabu. Akka namni ilmoo isaa waamamu allee farda isaadhaan gootonni waamaman hedduudha. Fardaan illee ni waamamu abbaa Shaanqoo abbaa Magaal abbaa Bulloo abbaa Booraa jedhamuudhaan maqaa fardeen isaaniidhaan kan isaan waamaman jechuudha. Egaa yoo fardeen isaanillee lubbuun isaanii yoo jalaa du'an illee akka kamiiniyyuu baasanii bakkeetti hin gatanii mararsiifatee boo'eeti farda isaa kan inni lafa keessatti awwaallatu jechuudha. Kanaaf egaa uummanni Oromoo fardaaf kabaja guddaadha kan inni qabu iddoo guddaadha kan inni qabu yoo fardi isaa jalaa du'e illee kooraa isaa fannifateedha farda isaa kan inni hawwiidhaan jalala farda isaaf qabu kooraa isaa laallachaadha kan inni itti dabarfatu kan inni yaadaaf yaaddoon farda isaaf qabu kan inni agarsiisu jechuudha. Artistoonni keenya yeroo hedduu fardaa figaa weellisan kan isaan jiranii wallee isaanii hedduu keessatti
maqaa fardeenii dhaa'uudhaan walitti dhufeenya uummanni Oromoo fardi waliin qaban hedduu isaanii agarsiisanidha kan isaan jirani. Egaa yaabbadhu farda kee yoo duulli deebi'ee waammadhu jabaa kee yoo qeheetti diinni dhufee jechuudhaan egaa wallee isaanii garaagaraa keessatti egaa fardi jiruuf jireenya isaanii keessatti gahee guddaa akka inni qabu kan isaan ibsan jechuudha. Fardi gootonni keenya yaabbatan egaa gaarii fardaaf hin ta'u jechuudha. Kanaaf farda isaaniif kabajaaf jaalala guddaadha kan isaan qaban iddoo guddaadha kan isaan qaban cidha irratti bu'aa irratti akkasumas immoo gootummaa irratti dirree waraanaa irratti Oromoon farda isaadhaan eebuuf gaachana isaadhaan kan inni haga irratti biyya keenya kabachiise kan har'aan gahe jechuudha. Kanaaf keessumaa gaa Oromootu lama biratti fardi bakka guddaa qaba guutummaa Oromoo biratti gaa fardi gahee guddaadha kan inni qabu. Garuu harka caalu gaa fardeen kan beekamanii giddugala tuulama kana keessatti kan fardeen caalatti kan isaan beekaman jechuudha. Gootonni keenya aga har'aa seenaa isaanii kaasnu illee fardeen isaanii waliin ka'u. Waliin kan isaan waraanan waliin kan isaan duulan qofaa isaa miti gaa fardeen isaanii waliin kan isaan duulan jechuudha. Kanaaf Oromoo fi fardi walitti hidhiinsa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Gaafii kiyya afuraffaa fi isaa xumuraadhaan sokkoof sorgoo gaafadheetiin hin ture. Wayyaa diimaaf adii ishee yoom jaallatti yoo namni uffatus ilaaltee tuffatti ofii yeroo maraa gurraacha uffatti hima dachaa akkasumas sokkoof sorgoo isaa gaafadheetiin hin ture akka argatti turtan haga danda'an haga tilmaama isaanii naaf deebisan kan isaan turani. Egaa himni dachaa isaa gurraacha uffatti yoo ta'u sorgoon isaa kan ifa jiru gurraacha jaallatti uffata halluu gurraacha qabu uffachuu jaallatti. Sokkoon kan dhokataan isaa immoo gaddi irraa hin deemu gadditti deddeebi'a gadda baay'isti jechuudha. Akka aadaa keenyatti namni yeroo hundaa uffata gurraacha walitti aansee uffatu ganama gadda qabudha. Maa uffata gurraacha uffate laata eebelu maal gadda laata jenna mitiire. Kanaaf egaa gaddi itti deddeebi'a akka jechuuti jechuudha. Filaalleen keenya har'aa gaafilee mi'ooftu bareedduu kanneen hin dabalamee kan gama keessan hin geenye asuma irratti golamnedha kan nuti jirru. Kan isin waliin ture Daraartuu Nagaash sagantaan keenya bareedee miidhagee akka isin bira gahuuf ispoonsarii keenya yeroo maraa baankii Awaash guddaan galateeffadha. Akkasumas ogeessa kaameeraa koo Lammii Solomooniin galatoomin jedhaanii nu faana turuu keessaniif ofilaaleedhaan bashannanaa yeroo gaarii dabarsaa waan waliin bohaartaniif isinis galata guddaa qabdu. Haga torban kan nagaa isiniif haa ta'u gama kiyyaan nagaatti.